Naannoo keenya iddoo hedduutti meeqan keenyatu pilaastikni meeshaa keessaa wantoota garaagaraa keessaa fayyadamne deebi'ee akka faayidaa irra oolu hubannoo keessa galchee ol kaa'alaati. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin carraaqataa keenyaa eegalee jira. Carraaqataarraan kolfee qaraaniyoo gara aanaa lamaatti imaluun dargaggoota pilaastika deebisanii fayyadamuu irratti gurmaa'anii hojjechaa jira waliin turtii taasisna. Haga xumuraatti waliin turaan ammoo affeerraa keenya kabajaa. Bakka kanatti akkuma argaa jirtan pilaastikni hedduminaan argama. Pilaastikni bakkaa bakkaatti faayidaa irra arga oolee booda akka balfaatti gatamee walitti qabamee bakka arga dhufee booda akka ta'utti adda bahee fo'amee erga sirriitti miicamee booda gara industirii deema jechuudha. Dargaggoonni bakka kanatti gurmaa'anii hojjetan ammoo ofirratti darbanii namoota hedduuf carraa hojii uumaniitti kan isaan jirani. Mee maqaa keenya jedhu gahee hojii keessa. Maqaan koo Maabiraatu Geetaa Waamin jedhama. Gaheen hojii koo immoo kana sabasabnee too gurmuufnee gurmiidhaan kan hojjechaa jira. Maqaan waldaa keenya Roorisaa Maabiraatuu fi Riyoota isaa jedha. Kan hojii jalqabne bara 2015. Gurmii jalqabne nama 5 jalqabne kan gurmuufne hojii jalqabne nama 5 bara 2015 jalqabne. Hojiin kun hojii gaariidha jettanii akkamitti yaaddanii kanatti galtanii? Ka'umsi isaa an eenyu ture yaadichi? Yaadichi dura kun keenya qacaramee hojjechaa turre. Kun keenya immoo nama kun keenya yoo jenne zorreetoo warra akkanatti walitti sassaabanii warri zooranii gurmeessanii hojjechaa turan jira jechuudha. Isaan walitti taatanii gurmuuf. Maaliif hojii kana guddisnee hojjennu jettanii yaaddanii jechuudha? Saritaanee yaada kana jalqabne. Gandara deemtanii funaanaa turtaniitu dura? Dura gandara ta'e. Achirraa jalqabdan jechuudha. Achirraa jalqabne. Inni man ganda keessa deemanii funaanan suni akkam ture mee sana yaadachisi? Wanni akkas jedhan suni nama saalfachiisa ture. Hojichi jechuudha. Dargaggoonni baay'ee akka hojiitti yaadan. Akka hojiitti ilaalanii akka nama ka'ataa wayiitti ilaalaa ture hojicha jechuudha. Isa waan ta'eef immoo nuti akkas jechuuf iyyuu qoraallee hojjennee mi'a san funaanuu iyyuu saalfachaa turre. Saalfachuun immoo hin ta'u hojiidha waan ta'eef hojiidha. Namni yeroo baay'ee namni baay'ee hojii kana akkamitti ilaalaa hojii gadaanaatti gadaanaadha balfaa guddaa qaama jedhanii akkas ilaala jedhu. Achi nama shan taanee gurmuufne iddoo kanatti. Waggaa meeqa qoraalee hottanii kan mandara deemtanii sassaabdan kan? Funaannoo waggaa 2. Ati waggaa 2 funaanta? Egaa akkami mandara yookaan ganda keessatti waan baay'ee nama mudata miti yeroo mandara deemanii qoraalee hojjetan. Shira wayii hojjechuuf deemuufaa jedhee kan yaadus hin dhibu. Maaltu si mudate yeroo achitti chaalenjii si mudate jira? Yeroo sana hojjetan. Wanti na mudate sin jira. Kuni hattuu dhallee jedhanii na dabaddabuullee ka'anii ganda keessa yeroo dubbisanii jechuudha. Namoonni baay'ee wayina kuni hattuudha jedha. Kun immoo hojii akkamtu akkas ta'ee hojii kana hojjetas jedhee namni kunoo jedhanii jira ture. Hattuu dhallee jedhanii na dabaddanii namni. Hiriyootni kee yeroo ati sana hojjettu maal jechaa turanii? Hiriyoonni koo yeroo nani sana hojjedhu namoonni baay'ee ati maal taatiif hojii kana hojjetta? Maal kun koo hojii ati maal taatiif jandattee waan akkasii jedhanii too nama baay'ee turannoo jechaa ture jechuudha. Isa dura taanee isaan booda immoo hojii kana gadaanaa hojjetta maal jedhee nama haamilee kee gadi buusaa ture hiriyootuma kee keessaa jechuudha. Hani haga amma hojii malee taa'uuf hin jiru? Jira. Amma maal seetan nama baay'ee amma yeroo daldee namni akkasitti mucaan kun akkas hojjechaa ture waan akkasii akka nama jedhee ganda keessa deemaa ture jedhee namni hojii jedhee jira. Namni simmoon laalee simmoon wanni jedhee gara hojii kanaatti namni gadi sin jira. Yaadatti dabaltanii namaaf carraa hojii uumtaniitti kan isin jirtanii nama meeqaaf carraa hojii uumtanii? Nuti amma kan carraa hojii uumne kan gurmuufne malee nama 20dha kan carraa hojii uumne jechuudha. Miseensa malee nama 20. Hojjettoota dhaabbiidha. Isaanii warri hojjettoota dhaabbii ta'anii hojjetanis hin jiru. Warri immoo deebi'anii waan jedhanis hin jiru. Waliigala nama 20. Waliigala nama 20. Nuti immoo dura nama 5 jalqabne. Booda yeroo sadarkaa gurmaa'utti dhuftanii bakki isinii kenname maallaqa meeqa qabdu ture? Kanatti namoota qaxartanii hojjechiisuuf yeroo yaaddan? Yeroo yaadnu naannoo 30 ture. Qarshiin keenya. Birrii 30. Musudduma achi qabnee achi kaanee booda wannoo jennee hojii laallee hojichis immoo hojii maal wannoo jecha hojii bu'aa buusu bu'aa qabu argannaan laallan hojii jennee jalqabne namas qacaruu jalqabne akkuma nama qacaraa jiruun immoo deebinee wannoo gochaa turre jechuudha. Innaa waan akkasitti jalqabne achi kaanee namas jalqabne achis immoo miseensa dabalannee dabalanneetu maxxasta jechuudha. Yeroo qoraalee hottanii funaantanii gurgurtanii kallattii warshaa yookaan namoota dhuunfaatti gurgurtu miti. Amma garuu bakka kuusaas bakka argattaniitu. Bakka kan akkamitti argattan?
eenyu sin deeggare? Nama shantaan erga waliin haasofnee erga finneen booda gara gandaa deemne ganda mootummaa yeroo deemnu immoo akkas hojii akkasii kan hojjechuu barbaadna jennaan iddoo nuu kennan. Iddoo nuu kennan isaanumaan tolnoo jennee isaan baay'ee nu gargaaran iddoo anis nu gargaaranii achis yeroo dhanis shanii bakka isaanis immoo nama hojii akkanaa kan hojjetu immoo ni jaalattusi. Balfa jedhamu gama tokkoon qarshiidha gama tokkoon immoo balfa sabasabanii iddoodhaa iddootti nu qaban iddoo nuu kennanii. Sochiin hojii keessanii bu'a qabeessummaan sadarkaa maalirra jira? Hojiin keenya bu'aan qabeessummaan isaa amma sa'aatiitti jalqabnee irratti ilaalle yoo amma immoo akkas kaapitaala irra jiru immoo yeroo ilaallutti naannoo akkas naannoo miliyoona 2 wayii irra jirra jechuudha. Amma asitti pilaastika gosa hedduutu mul'ata. Pilaastika kan dibanni garaagaraa keessaa bahee jira, kan zayitii keessaa bahee jira, kan saamunaan garaagaraa keessaa bahee jira, kan qalamaas argaan jira hedduu jira waan ta'eef kuni deebii maaliif oola? Warshaa geessinee immoo waan adda addaatti kan hojjetama jechuudha. Isaan immoo waa baay'eetu hojjetama jedhamee deebii kan wannootti illee jira. Kan gosa feestaalii gosa immoo akkas gosa baay'ee doola amma kun gizee akkatti ilaalu garuu balfa fakkaataa yeroo ilaalamu garuu gosa baay'eetu hojjetama jechuudha. Hojii guddaarra oolan jira. Isaan immoo achi fudhatanii daakanii gara riisaayikilii godhanii gara mirtiitti dhiyeessaa jiru. Walitti hidhamiinsa gabaa qaamni mootummaa isin deeggaree jira. Moo ofuma keessan barbaaddata? Ara qaamni mootummaan deeggaree walitti dhufeensa gabayaa walitti dhiyeessan kan nuti isaan godhes mootummaadha. Gara saniitti jechuudha walitti dhufeenya nutti fide. Gatii gabaa wannoodhaanis godhee walitti dhufeenya kan gaatee wannoo nuun jedhes gabaa mootummaa. Maamiltoonni keessan eenyudha? Warra kamidha? Maamiltoonni keenya warra warshaa keessaa ta'anii warra baay'ee jiru amma kan itti gurguru jechuudha kan isaan walitti nu qabsiisan. Jiru kaasee naannoo kanas achis fagaatee bakka maaliif gara baay'eetiin isaan walitti dhufeensa gabayaa kan gara mootummaatiin jechuudha. Isaan tas dhufee fudhatamoo isintu geessetti kenna? Nutu geessetti kenna. Konkolaataa qabdu? Kiraayidhaanii. Kireeffatu. Akkamitti gurgurama? Kuntaalatti naqxanii gurgurtu moo kiilootiin madaalamee gurgurama moo? Asitti amma maal godha yeroo dhiqamee onnoo jedhe kana maal goona nuti asitti mazzanna kiiloodhaan. Amma kunoo warra nu jala hojjetanii argitan kunillee kiiloodhaan kaffallaa jechuudha. Kiiloon tokko meeqa? Amma kan gatiin itti gurguramu mana dhiqamee naannoo akkas qarshii 140 jechuudha. Kan dhiqamus jira kan isin dhiqamnee moodoon dhiqamu jennuus jira waan ta'eef akkuma mi'a argitan kana gatiin isaas akka. 2015 jalqabdaa miti waggaa muraasa keessatti waan kanarraa kun argama jedhanii namoonni hin yaadani. Inni guddaan immoo kunumtiyyuu madda hojiidha madda namni irraa hojjetee galii argatu jedhanii namoota hin yaadnetti hojjetanii argisiisuudha waan ta'eef hojii fakkeenyummaa qabudha. Maallaqa isaatiin olitti jechuudha. Yaadama namoota hedduu yaadama dargaggeessa hedduu jijjiira jedhamee yaadama hojiin akkasii. Dargaggootaa fi atama muuxannoo keerraa maalidha kanatti gorsitu? Ani waan inni ergaan ani dabarsu dargaggeessa hojii kamiyyuu hojiin yoo gad jedhanii hojjetanii hojiin kamiyyuu hojjetan immoo namni hojjete yoomiyyuu dhabu. Namni hojjete yoomiyyuu ni argata. Kanaafiyyuu hojii tuffachuu dhiisanii taa'anii hojii dhabne jechuu dhiisanii tottaafatanii hojii kamiyyuu haa ta'u hojii hojjetanii akka hojjetam namni hojjete immoo yoomiyyuu hin jijjiirama. Kan yaada akkasiin dabarsaate jechuudha. Muuxannoo liqaa irratti qabdan maal fakkaata? Muuxannoo liqaa irratti qabnu kana durallee liqeeffannis wannoo jenneera. Kanaafiyyuu ammas immoo liqaa irra wannoo jechaa jirra. Karaa warshaatti wannoo jennee gara maashinillee maaliin akka nu wannoo jedhu akka nu mijaa'uuf immoo isas gaafachaa irra jirra jechuudha gaaffisaa irra jirra. Marshaa Mulugeetaan jedhama. Gaheen hojii koo kun akkuma argitan deebisanii fayyadamuudha. Meeshaa uummanni itti fayyadamee gate deebisnee karaa meeshaawwan garaa garaatti deebi'e jechuudha. Hiriyyaan keenya sifaana gurmaa'ee hojjetu jalqaba qoraalii oofaa hojjechaan ture. Gandarra deemee funaanaan ture naan jedhe. Ati muuxannoo akkasii qabdaa? Hagam hojjetteeti? Ani naannoo waggaa 3. Waggaa 3. Kanaafuu muuxannoo dheeraa qabdaa jechuudha. Akkam ture garuu hojichi? Hojichi baay'ee ulfaataa ture. Anillee akka waa'ila koo as magaalaa keessa hojjechaan turre biyyoota Itoophiyaa keessa jiran naannoleewwan garaa garaa keessa. Kutaa biyyaa fa'aa deemaa turte jechuudha? Eessa fa'aa deemteetti? Gujii, Boorana, Wallagga, mootummaa naannoo Amaaraa, uummattoota Kibbaa akkas naannoowwan garaa garaa deemee hojjedheera. Deebiin immoo kanatti bifa kanaan bifa qindaa'aa kanaan hojjedhattee yaaddeetta? Durumayyuu akka kanan hojjedhu abdiin qaba ture. Ofitti amana ture.
Kan hojjechuuf immoo hojjedhee waa qabaachuun dirqama ture. Waggaa sadii Itoophiyaa hundarra naannotee waan akkanaa hojjedheera naan jette. Yeroo meeqaan kaatee haga meeqaa buufattee bu'aa qabeessummaan isaa akkam ture turtii waggaa sadii keessatti? Yeroo sana ammaa dhala fuudheen deeme baadiyyaarraa warroota qabanirraa nu barumsarraa baane waan ta'eef qarshii harkaan qabuun ture. Ijoolleen immoo hin jijjiiru kan akkas hojjetanii jijjiiraman. Isaan irraa fakkeenya isaan irraa fudheen waaqayyo abdii godhadheen ofitti amaneen bahe. Ka'umsi kee meeqa ture yeroos? Qarshii 2,000. Qarshii 2,000 fudhattee kutaa biyyaatti deemte? Jalqaba eessa deemte? Jalqaba Arsii Asallaa naannoo Boqqojjii dabartee magaalaan Diigaluu jedhamtu wayiin jirti. Ati burcuqqoo shiinii maal kana bitattee deemte jechuudha? Xaasaa martii, saayinaa boolii ishii jedhamtu ishii xixiqqoo wayii ishii shorbaa kan waan akkasii mastaaxabaa. Luwaa jechuudha yeroo. Geeddaraa jedhama naannoo. 2,000 meeshaa bitattee deemte jalqaba jechuudha. Isaa booddee meeqa hojjettee deebite? Marsaa sanaan tiraanspoortii koorraa bu'aa ji'a tokkoo fi guyyaa 8 hojjedhee naannoo qarshii 750 nyaadhee dhugeen jechuudha. Buufatte. Isaa booddee sitti mi'aa dhufte jechuudha. Isarraa naanna'ee naannoo ji'a 7 arginu jedheen booda qarshii dhala fuune sana abbaatti deebisnee kan keenyaan socho'uu jalqabne jechuudha. Akka yeroo ammaa kanallee iddoon karaan hin jiru lagallee ce'uu baachuu dandeessaa. Akkasimmoo ija addaan uummanni illee si ilaala waan ta'eef namni gurguddaan namni hojii beeku si kabaja. Si nyaachisaa, si obaasaa akkasi. Chaalenjiin addaa wanti akka mudannootti rakkoodha itti kaasu waan si mudate turtii waggaa 3 baadiyyaa keessa naannooftee hojii kana hojjette keessatti wanti si mudate wanti addaa namni sirraa baratettee yaadu maal? Yeroo wayii baadiyyaa keessa deemaan ture guyyaan isaa gabaadha. Akka gabaa ta'e immoo anis beekee qoradhee deemuun irra jira ture. Akkasiin goonee callisee hin deeme. Deemeen qe'ee namaa wayii dhaqeen namichi wayii machaa'ee jira. Saroota hiikee natti gallakkise. Ganda baadiyyaatti? Eeyya. Saroota hiikee gallakkisee saroonni illee iddoo 2-3 na nyaatanii na dabaddabee mi'a koon harkaa fudhatee harka qullaa gale. Iyyi naaris namni birmatu hin jiru. Gabaadha waan ta'eef uummanni baadiyyaa. Gabaa deemeera? Gabaa deemeera namni illee si oolchu hin jiru. Gaafa guyyaa 3-4 naannoo sanitti deebi'een dhaqee nama guddaa wayii argadhee bokkaan rooba beektaa? Rooba horii tiksaa jira. Nama guddaadha jaarsa wayiiti. Dhaqee achi jala teenyaan kootu as siqinaan jedhan. Nan dide. Nama shakku uummanni baadiyyaa kun? Nama shakku kootu nannaan hin jedheen dide. Humnumaan na qabatee mana ofii na galchanii na nyaachisanii na obaasanii kootu siin jennaan silaa roobaa jira rooba jalaa kootuun siin jedhe malee maaf galuu diddatee dhala namaa miti naan jedhan. Akkas naannoo kanatti akkasitti meeshaa saamamee kanaaf ergasii nama sodaachuu jalqabeen jedheen. Uummata baasanii uummanni ba'ee yaa'ee daa'imni illee ijoolleen argan illee jiran turanii isaan ragaa ba'anii meeshaa koo akkasitti na deebisiisanii. Uummata safuu beeku waan ta'eef akkanatti si oolchan jechuudha. Na oolchuu qofa miti qabeenya badayyuu na deebisan. Amma haalli irra jirtanii isa kaleessaa fi sarara wal bira qabee yeroo ilaaltu akkamittiin ibsuu dandeessa? Fardaaf lafa. Haalli kaleessa jiru sitti mikaa tokkoffaa bakka dhaabbataa hin qabnu. Lammaffaa mana jireenyaa keessa illee jiraanna hin jennu akkasitti mi'a faana rafnaa. Har'ammoo waaqa galanna gahu. Kunoo miinni keenya bakka biraa nu illee mana jireenyaa keessa akka namaatti baanee gaallaa jechuudha. Gaalii hagam argattu fakkeenyaaf jedhatti akka dhuunfaatti tokkoon keessa warri miseensa waldaa qacartanii sana hojjechiisu miindeessitus waan ta'eef ofii keessan garuu galiin isin argattan akkamitti ibsamuu danda'a? Garii nuyi argannu dhugaa dubbachuu fi tilmaama akka hojii keenyaatti arganna dhaabbataa miti jechuudha. Akka gabaatti akka hojjannee baafnetti. Asitti hojjechuu baatte hin ta'a jechuudha. Dirqama hojjettee kan dhiqamu dhiqamee kan filamu filamee gurguramuu qaba. Akka gurgurreetti gatiin keenya. Gaafa sirriitti gabaanis jiru hojiinis hojjetame hagam argattu fakkiin? 10 tokkoon keessa. Namoota asitti miindeessitan meeqa akka miindeessitaniitu? Amma akka hojjetanitti isaanillee. Kiiloodhaan hojjetama waan ta'eef akka hojjetanitti argatan isaanillee. Jireenyi akkasuma bu'aa bahii hedduu qaba. Hojiin kun immoo uumama isaatiin xuraa'uu waan garaagaraa tuttuquu kana gaggaafata waan ta'eef hojicha yeroo dheeraa akka nama hojjetetti mee waa'ee kana maal dubbachuu dandeessatti?
Tokkoffaa sagalee waaqayyoo maal jedha seeti? Xaariidha bayi bu'i dafqa keenyaatti jedhame tiire. Anaaf namoonni hojii filachuu danda'u. Akka kootti garuu hojiin kana caalu hin jiru. Maaliif? Xuroofteetu dhiqattame tiire. Xuraaf immoo dafquu qabda. Dafqa kee xureessaa jechuudha. Uffata waan ta'eef hin dhiqatamaa kun hin darbaa jechuudha. Kanaafuu anaaf hojiin kana caalu waan jiru natti hin fakkaatu. Sababni isaas nan hojjedhaa nan argadha. Hojiin hojii caalu hin jiru. Hojiin hojii caalu hin jiru. Yoo xinnaate xinnaarraa guddaatti deemta. Kanaaf waan jiru haala gaariin dhaloota boruuf illee yaada hojjechuun dirqamedha yaada. Maqaan koo Gaa'ee Moollaa Waaqjiraan jedhama. Gaa'een hojii koo ani wantoota kuusanii fidan mazzanuudha. Akkuma argitan kana kun pilaastika kun jeerikaan jedhama maayikaa hojjannaa. Kun illee sibiintuu kan gamoonni itti hojjetanii isaan irraa hafan akkasiiti. Koornisiin manaalee ni jira kun akka dur hafamee jiru. Akkuma argitan kana wantoota kana. Kun hundumtuu deebanii kan faayidaa irra oolan jechuudha. Hundumtuu faayidaa irra oola. Unkaan isaa mati qoshashamuun isaan feestaalli jedhamu kun faayidaa irra oola. Waa'een hojichaa konfidensii qabaachuudha inni guddaan isaa bakka hojichi maal inni hojjettee argachuuf harka namaan laaltu jirama kee bakka kan rabbiin si jiraachisa achiin qabachuudha bakka wanni guddaan konfidensii qabda harka namaan laaltu of jiraachisuun hin dandeessa. Gargaarsa moodoo qabaanne ta'e gargaarsa gara mootummaatiin gaannee maallaqa arganne ta'e immoo hojichi jijjiiramuu hin dandeenya. Kanatti hojjannee bakka guddaa qaqqabuu hin dandeenya, warshaa banuu ni dandeenya, hiikuu ni dandeenya, akka eenyumtuu oomishutti oomishuu ni dandeenya nusillee. Kabajamtoota daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan qophii carraaqqataati. Carraaqqataadhaan gara kutaa magaalaa Kolfee Qaraanioo aanaa lamaatti mallee bakka itti cichoominni kutannoo fi obsi dargaggootaa bu'aatti buuse argaati kan nuti jiru. Bakka kanatti dargaggoonni waldaan gurmaa'uun hojii namni akka hojii gadaanaatti ilaalu irratti sona dabaluun namoota biroof carraa hojii uumanitti kan nuti argamnu. Amma immoo namoota waldaan kun carraa hojii uumee fi waliin turtii taasisnaa amma xumuraatti nu waliin tura. Hayyee akkam jirtu? Fayyaadha? Akkami hojii? Asitti miicama. Asin immoo fooddee madabara irratti hin ka'a. Madabara irratti miizana mazzanameet immoo faafrikaa deemee faafrikaatti daakama. Daakameet yaa'u mazafzafaa sin ta'a, baalli sin ta'a. Wannuma hunda baay'ee godhan mastaxabaa hunda hin ta'a. Asitti erga hojii kana jalqabdanii hagam fixxanis? Waggaa lama guute. Waggaa lama ijoollee kana faana? Isaan faana waggaa lama guute ergan hojjechuu. Isa dura maal hojjechaa turtan? Isa dura biddeena tolcha akkas. Biddeena hedduun tolchuu yaa'u kiraa manaati. Kiraa mana keessa hedduun tolchuu gisee akka ammaa maabiraatiidhaan himuti kushinaadhaan tolchina. Muktis waddadee amma muktis hin jiru. Asirraan immoo namni amma kushinaa isaanii hojjetanitti akka raayyaanii birrii barani. Ezzam kushinaan kana mana jala gubdaa. Xaaraan immoo aarri na jala guddaa naa gadhiisiin an jette. Amma garattan deemuu dadhabnaan tasa odumaan hojjaa barbaada olii gadi deemu ijoollee kana argadhe isaan biratti hojjedha. Ijoollee laman tamarsiisa. Asirra kiraa manaatis nan kaffaladha. Yoo rakkadhe immoo mucaanis rakkina naa oola. Dhukkubsanis akka haadhaatti nu gaafatan. Ijoolleen warri sin bira hojjettan kun? Warri bira hojjennu nu gaafatanii wanna rakkannes nu godhan duubatti kan jedhanii qaban. Buddeenas waggaa baay'ee tolchitanii miisi? Waggaa 17 tolcha. Waggaa 17. Galiinsa fayyaa keessaniifis hojii isa kamtu gaariidha? Isa kanaaf isa yeroo wal bira qabdanii yaadna? Baay'ee kan biddeena duraan aaraan sila ta'ee aarri isaatu nama guddaa. Sawunnatii keessatti baasa. Amma immoo gizeen kan tashashaalsite midhaan immoo wuddii kanan immoo nama nawwaxxa'u kisaaraadha. Baay'ee ulfaatama waan hunduu dabaleera waan ta'eef. Hundumtuu sila dabaleefu inni ulfaata manni kiraa wajjiniin sitti ulfaata mabraatiin asirraan ibidda fijotan isaa bataamitti gudaatiidha. Amma asitti akkamittiin isin herregama kiilootiin hidhamu akkamittiin miicitanii guyyaatti sa'a meeqa fa'aa hojjettu? 5 masabanii yaa'u miichinat. Namni aguma hojjete fudhatee gala jechuudha. Dhimma kanarratti immoo
kutaa magaalaa Kolfee Qaraaniyooti ogeessa affeeradheen kan jiru. Maqaan koo Gurmeessaa Caalchisaa jedhama. Kutaa magaalaa Kolfee Qaraaniyooti abbaa adeemsa kenniinsa hubannoo hirmaannaa uummataa fi eegumsa qulqullina naannooti. Biyyoonni garaagaraa pilaastika akka hawaasni fayyadamneef yeroo isaan itti labsii baasan jira. Biyyi keenyas immoo deemsaan garasumatti deemtee jedhamee yaadama. Addunyaa irratti pilaastikni yaaddoo fayyaa hawaasaa yaaddoo nageenyaa ta'aa dhufeera jijjiirama haala qilleensaa waliinis wal qabate kan hambisuu keessatti immoo hojiin asitti hojjetamaa jiru kun hojii fakkeenyummaa qabu waan ta'eef akka kutaa magaalaa keessanitti hojiin kana irratti hojjechaa jirtan maal fakkaata akka jedhu irraa ka'a. Dhugaadha yeroo hedduu biyyoota guddatan irraas akkaataa nuti irra hubannuu fi ilaalluu irratti yeroo baay'ee faalama qilleensaallee fiduu kan danda'anii fi yeroo hedduu bosobosuuf illee waggaa dheeraa kan fudhatan kanneen akka feestaalii haayilaandii pilaastikii garaagaraan kun faalama qilleensaa waa hedduu irratti yeroo hedduu waggaa hedduudha kan isaan fudhatanii fi xireedha waan ta'eef gama kanaan rakkoolee jiran kana faalama qilleensaa hir'isuudhaaf biyya irratti illee rakkoo isaan fidan keemikaalota adda addaa waan qabaniif isaan kana hir'isuudhaaf yeroo ammaa uummataafis hubannoo kennuudhaan dargaggeessaas hubannoo kennuudhaan amma haala amma biyyi keenya irra jirtuu fi akkaataa nuti itti balfa kana hoogganaa jiru keessatti balfi akka kutaa magaalaa keenyaattis akka magaalaa Finfinneetti balfi amma qodaa 3-4tti kan adda baafamu. Isaan kun warreen dafanii bosobosuu danda'anii fi waan adda addaa oolan kanneen hin bosobosnee fi warreen balaallee fiduu danda'an jedhamanii kanneen adda bahan kana haala kanaan hin tineenne hubannoo uummataaf kennaa jirra jechuudha. Yeroo dheeraadhaaf kaasee haga ammaatti hubannoo nuun kenninu manaa manatti hubannoon hin kennama. Leenjii hubannoon leenjiillee hin kennama. Leenjii hubannoo uummataa cimsuu, hubannaa uummataa dargaggeessaa cimsuu keessaayyuu immoo dhalataa guddataa jiran irratti dhaloota jenereeshinii ta'an irratti manneen barnootaa irratti haala bal'aadhaan furannee hubannoo kennaa jira jechuudha. Gama kanaan wanni guddaan karaan dura hubannoon amma kana mara hin turre jechuudha. Balfa deebisanii fayyadamuu, balfa deebisanii misoomsuu, madda galii godhachuun kuni keessattuu hawaasa birattis dargaggeessa birattis hubannoo gadi bu'aa ture jechuudha. Isa kanaaf kana kan ittiin cabsinee dargaggeessi gara hojiitti galu balfi har'a qabeenya balfi madda galiiti. Kanaaf isa kana yeroo yerootti hubannoo kennuudhaan leenjii hubannoo cimsu kennuudhaan dargaggoota deeggaruudhaan yeroo har'aa balfi qabeenya waan ta'eef namni amma balfa akka hin ilaalu jechuudha. Kutaa magaalaa keessanitti namoonni akkaan balfa deebisanii fayyadamuu irratti bobba'anii waldaaleen hagamtu jiru jechuudha. Waliigala akka kutaa magaalaa Kolfee Qaraaniyooti kan qabnu gara waldaa 58 qabna jechuudha. Balfuma kana deebisanii fayyadamuudhaan gara waldaa 58 qabna. Balfa immoo sassaabuudhaan kan gurmaa'an immoo 11 qabna jechuudha. Isaanii waliigala gara waldaa 69 jechuudha walii qabatti. Balfa deebisanii funaanuu maal jechuu kanarratti ilaalcha hawaasni qabu baay'ee rakkisaa waan ta'eef hawaasa waldaa amma kanaa gurmeessanii gara hojiitti gashuun akkam ture? Yeroo jalqabaaf dhugaadha. Ilaalchi uummanni qabuu fi dargaggeessi qabu gadaanaa ture. Tokko maanni carraa hojiillee yoo uumuu fi barbaanne gama kanaan dhufanii akka gurmaa'an illee yoo feenu ilaalchi isaan asirratti qabanii sektara kanarratti gahee hojii bakka kanarratti qaban gadi aanaa ture. Maaliif hubannoon asirratti namni qabuu fi dargaggeessi qabu baay'ee gadaanaa waan tureef hubannoo isa kana cabsinee achi gahuudhaan gama gahee himaaxaadhaan wal qabatee isaan waliin ta'uudhaan dargaggoodhaan yeroo yerootti leenjii kennuun yeroo yerootti hubannoo isaanii cimsuudhaan dargaggeessi akka hojii hin filanne hojiin kamiyyuu akka hojjetamuu danda'uu fi hojjennaan namni kamiyyuu jijjiiramuu akka danda'u keessattuu akka waajjira keenyaatti balfa deebisanii misoomsuun faayidaaf oolchuun riisaayikil gochuun yeroo har'aa baay'ee olaanaa ta'e hojiiwwan jiran kamuu keessa baay'ee filatamaa waan ta'eef amma dargaggeessi kanarratti gaaffii kaasu jechaadha. Maaliif warreen asirratti dhufanii hubannoo kana
otoo shakkanii kan dhufanillee jijjiiramanii har'a ofirra darbanii namoota biraatti carraa hojii uuman namoonni biraa isaan jalatti qacaramanii ofiis ta'ee maatii isaanii kan jiraachisaa jiran waan arganiif yeroo har'aa filannoon hojii aga namara hin jiru jechuudha. Malee yeroo jalqabaaf sirriidha. Hubannoon gadi aanaa waan ta'eef baay'ee rakkisaa ture jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenya qophii carraaqataa har'aan gara kutaa magaalaa Kolfee Qaraanioo aanaa lamaatti imallee muuxannoo dargaggoota yaadama hawaasaa kan yeroo dheeraaf ilaalcha hojii tuffachuu irratti ture cabsuun hojii bu'a qabeessa hojjetanii namoota biroofis carraa hojii uumanii muuxannoo isaaniitti kan isin biraan geenyu. Ogeeyyii kaameraa mara waliin ta'uun qophicha qindeessuun kan isin waliin ture Muktaar Abdallaati. Haga torban qophii biraatiin walitti deebinutti nagaan tura.